amantiin islaamaa lafaa fi lafee oli. Dhaggeeffadhu, lafaa fi lafee oli. Amantiin islaamaa lafaa fi lafee oli. Maqaan ati gartee maqaa arabaati jettee amantii islaamaati wali hiite suni dhugaa keeti. Amantiin islaamaa ka isin itti goolabamteen nabiyyicha dhalataa araboota irraa ta'erraa alayhi salaatu wasallam nabi Muhammad ja'aniin dhaggeeffadhu. Nabiyyichi rabbii kabajaasiif qabuuf jecha ardiin habashaa ardii mootii haqaa ardii mootii namni biratti hin miidhamne jedhee mootummaa si faarsaa ture duba. Arra deebitee nabiyyicha akkasiisan yoonii fi maqaa isaa san yoonii fi gabbaatee xuresitu. Rabbii kee sodaadhuti. Maal si godhe ummanni gibira guddaa kafalu yoo Itoophiyaa keessatti shalagde namni gibira guddaa kafalu damoozni kee guddaan eenyurraa dhufu jira beektaa? Oromtoota maqaa arabaa qaburraa dhufu jira damoozni kee guddaan. Mee ati ummata maqaa arabaa qabu Itoophiyaa keessaa Oromoo baasiiti. Mee akkuma Itoophiyaan fakkaattu laaltame waan tokko sidhama. Mee Oromoota maqaa arabaa qabu Itoophiyaa keessaa guurii baasi. Yoo guyyaa tokko ati mee waanuma shaayii itti dhuydu argatte mee gaafa san gabbaatee dubbadhu duba. Dhugumaa sin jaabara namni gibira irra guddaa kafalu eenyu obboleessoo. Barboo isin jalaa maqaa callisnee teenyee badheengadda Haaji Adam Tuulaan aalinni guddaan hayyuun guddaan qabsaawaan guddaan du'ee bar gara rabbii fuula rabbii dabree bar miidiyaan keessan barboo baga du'eellee nuun hin jennee barbaada jechuun gadda keenya jechuu dhiisi baguma isinirraa du'ee nuun hin jennee bar miidiyaan keessan. Nama tokko kan kaleessa ni beetan afaan Amaaraa dubbatu siree bakka rafutti du'e. Abiyyi mataan isaa gabbaheeti gadda isaa gadda Itoophiyaati jee ibsate jechuudha. Arra aalimni Itoophiyaan qabdu aalimi Itoophiyaan dhiisi Afrikaan qabdu aalima manna nama gartee islaama Itoophiyaa keessa jiru beekumsi isaa hundi wal gahee jiru jechuudha gabaabatti. Yoon tan kallattii gara isaatiin takka kallattii maleedhaan directly takka indirectly jechuudha. Barattoota isarraa barattoota isaatirraa nama Itoophiyaa walitti suphuudhaan ummata sabaa sablammoota walitti araarsuudhaan qabsoo keessatti yoo gara qabsootiin dhufte hayya duree namaati. Gara amantiitiin yoo dhufte hayya duree namaati. Garma hundaanuu roga hundaan yoo dhufte nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekumsa gara hundaa badhaase. Guyya tokko gabbaatanii qaamni mootummaadhaa gaddi keessan gadda keenya nuun hin jenne. Wallisaa gartee afaan Amaaraa dubbatuuf immoo lubbuu isaa bira dabartanii maatii isaatiif illee waa gootan. Arraan tana bar isin afaaniin dubbachuu baattan dirree baatanii nu himtanii bar. Muslimni Itoophiyaa keessa jiru akka maxxee ta'etti nu himtanii bar. Isin abbootii biyyaatii miti jechaan jechuu baattan bilisaani haalikum. Yaani haalli keessan arrabni keessan gabbee dubbatuu baatus hojiin teessan nu himtee jirti. Waa hedduuf mataa isin jalaa qabanne waa hedduuf callisne osoo agarruu akka naman agarree osoo dhageenyu akka naman dhageenye kana booda dhugaa walitti himaa deemna deroo dhaggeeffadhu. Dhugaa walitti himna. Yoo nuti gartee Itoophiyaa san keessatti isinii ol akka Itoophiyaan hin kufne haga lubbuun teenya baatutti carraaqii guddaa wareegama guddaa kafelle malee wallaahi nama muslimaatii gad obbo Shimallis ati akka Oromoo fi Oromiyaaf hin dalagin kana rabbi ittiin kakadha duuba. Kana rabbi ittiin si kakadha. Obbo Shimallis garaa keetiif hojjechaa jirta malee aangoo keetiif hojjechaa jirta malee Oromoo fi Oromiyaaf maal goote naa himime. Waan Oromoo fi Oromiyaaf goote maal naa himime. Haacaaluu maatii qaba. Daa'imman qaba. Maal gootaniif akka mootummaa Oromeetti. Akka mootummaa Itoophiyaatti bar namticha kaleessa afaan Amaaraa dubbatu wallisaa afaan Amaaraa dubbatuuf ilmaan isaaniitiif waa gootanii bar. Akka Oromoo fi Oromeetti maal nu gootan. Akka Islaamatti maal nu gootan yoo nuti isiniif goone malee biyya saniif. Lukkurraa haga lubbuun teenya baatutti yoo biyya saniif wareegama guddaa kafalle malee maal isin goone obboleessoo. Mirga keessan hin dhibne lafa teessanitti hin dhufne
qabeenya keessan isin hin saamne nagayaan iftaanee jiraachuuf barnuti nafxanyaaf rakkanna malee bar nafxanyaan hamtuun nu keessa jirti bar nafxanyaa halaalatti irraa baqannu sana osoo hin taane nafxanyaa nu keessaa kana qulqulleessuun dirqama jarana kana booda dhugaa walitti himaa sodaa dhiisaa namtichi kun sirrii hin jiru summiin inni facaaseetun summii hamtuudha kana beekuu qaba Oromoo fi Oromiyaalleen kanaaf islaamummaan dhaggeeffadhu islaamummaan lafaa fi lafee oli islaamummaan dhiigaa fi ruuxii oli kan hubadhu lubbuu oli islaamummaan oromummaa dhiisi lubbuu oliin jee lubbuu tiyyaa oli islaamummaan dhaggeeffatta kanaaf islaamummaan Oromoo fi Oromiyaallee tolchaa jirti bareechaa jirti guddisaa jirti Oromoo fi Oromiyaallee akka isin nagee arkattuuf islaamummaan nu barsiise baleessoo Oromoof lafa keenya irratti mirga keenya irratti sabaa sablammootaaf dhugaadhaan wal dandeenye dhugarratti waliin jiraatuu fi qabsaa'u namni nu barsiise nabiyyichi ati arrabsite san nabi Muhammad alayhi salaatu maqaa arabaa hin baafatinaa jettee amantii Oromummaan amantii gadi ati jettu santuutu arraan tana eenyummaa keenya illee nu barsiise Oromummaa keenya akka jaalannu namni barsiise nabiyyicha keenya fira keenya akka maxxanfannu namni barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate san namni arraan tana akka mirga keenyaaf dhaabbannu namni nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni biyya keenya jaalachuu irratti nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate san nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni ati arraan tana aangootti akka dhuftu kabajaa kanaaf sadarkaa kanaaf akka ati si jalaa callisnee siifillee ajajamnu nu taasise sillee kabajnu nu taasise nabiyyicha keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabiyyichi keenya akka nuti daangaa sitti hin baane kan nu barsiisani nabiyyichi keenya akka biyya keenya jaalannu kan nu barsiisani nabiyyichi keenya akka mirga keenyaaf qabsoonu kan nu barsiisani nabiyyichi keenya kiristaana akka kabajnu kan nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani nabiyyichi keenya kakkasii ture obboleessoo maal taate obboleessoo nama guddaadhaan akkamiin summii akkanaatun si keessaa baate yoo baate hoo gabbaa hidhiifama gaafadhu gabba hidhiifama gaafadhu kana gaa kan jennu obboleessoo Oromoo kan kiristaanaa kan waaqeffataa namticha kana dhagayaa jirtan argaa jirtan arraan tana islaama tuquun waaqeffataa tuquudha beeka islaama tuquun kiristaanaa Oromoo tuquudha beeka kanaaf walloodhaan taane namtichi kun summiidhaan iddoo facaase summii isaa kana hamma dandeenyutti gabbaanee namoo habalaaleeffannu haa dura dhaabbannu kana kan isin jennu wanni amantii islaamaatiin nutti dhufe wanni feetelliin if duba nun deebistu kana beeki amantii islaamaa jechuun dhiigaa fi lafaa fi lafee oli kan hubadhu dhiigaa fi lafaa fi lafee oli islaamummaan yoo islaamummaan tiyya kabajamte oromummaan kiyya kabajama afaan kiyyalleen kabajama kan hubadhu islaamummaa kiyya xureysaa oromummaan kiyya naaf haa kabajamu jechuun hin jirtu islaamummaan kiyya kabajamte oromummaan kiyyas waliin kabajama duraan dursee amantii fi oromummaa maaliif walittu madaalsita waa walitti madaalamuun tan tahamne amantii fi gosaa fi sabaa sablammummaan walitti madaalamu amantiin amantiidhaan madaalama yoo madaalamees amantii fi gandaa fi biyyaa fi sabaa sablamummaa fi gosummaa walitti madaaluun sirrii miti duraan dursee amantiin isin waa hundarraahuu ta duroomte ta walitti waa takkatti illee madaalamne qulqulluudha akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantiin gosan qabdu amantiin bifan qabdu amantiin shanyiin qabdu amantiin biyyan qabdu amantiin ta biyya hundaati tan gosa hundaati tan addunyaa guutuuti amantiin amantii fi biyyaa fi sabaa fi sablummaa fi gosummaa waliin madaaluun keetu duraan dursee akka high school irraa hin bahin nu garsiisa akka bilchiinsa hin qabne nu garsiisa namni kana addaan baafachuu dadhabe bifa kamiin Oromoo fi Oromiyaa bulchuu deema duuba namni amantii fi sabaa addaan baafachuu dadhabe walitti amantii fi sabaa walitti madaalu bifa kamiin biyya guddoo tana bulchuu deema duuba haaw akkamitti waan walitti madaalamne waan walitti fidamuu hin danda'amne waan dachii fi samii dhiisiti haga dachiin fi samiin addaan fagoo daran addaan fagoo wanni walitti fiduuf maali adeero amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa haa ta'u amantii waaqeffataa haa ta'u
gosaa fi sabaa fi sablummaa fi shanyii fi biyyaan hin madaalamtu amantiidhaan wal dura qabanii wal madaalchisan. Kanaaf dogoggora guddaa daleedee ummata Oromoo gabbeetii dhiifama guddaa gaafadhu, keessattuu ummata Islaamaa dhiifama gaafadhu. Kanan callisnuuti. Waa hedduu isin oobsine, waa hedduu isin jalaa callisne. Yeroo hunda ajandaa isaan nu baasan kanaaf hin dubbannu jennetu ajanduma keessa nuti hafarsinaa jennee ifirraa callisaa. Garuu kun waan nama callisaati miti. Hojii teessan tuffannee ifirraa dubbata salphisuun jalaa callisuudha jennee isin jalaa callisaa turre. Callisuun keenya sodaa isin fakkaate. Callisuun keenya ifirraa akka waan dubbannu dhabnee ifirraa callisne. Laa ifirraa callisne mee yeroo gadi callisuu wayya jenne. Kanaaf ummata Oromoo dhiifama gaafadhu. Badii guddaa hojjette. Yakka yoonii fi bishaan baharatti osoo madaalame jechi keessuun bishaan baharatti osoonii fi makame bahar sunii gartee summaaweeti qurxummii achi keessa jirtu sun ajjeesee fixa sila. Jechi ati dubbatte sun. Innaa jecha summii ta'uu keessa jechi keessuun osoo xiqqashoo bishaan bahariitiin silaa walitti laaqame bishaan suni summaawee namaa fi bineensaa fi qurxummii bishaan keessa jiru sanillee faaleessee ajjeese sila. Jechi keessuun jecha akkasiiti. Garuu immoo mooraalii nutti goote akka gabbaanee dhugaa jirtu si barsiisu nu goote akka dhugaa jirtu sitti nu goote gaddeebitee mana barumsaa dhaquu akka qabdu ifatti nutti himte gabbaate. Baradhu. Diversity waan isin taate baradhu. Ummata Oromoo seenaa isaanii baradhu. Islaam Sheikh Adam Jilo, Bakri Sapalo, Sheikh Muhammad Rashad. Siitu afaan Oromootii siyaas hin geessi fakkaate. Eenyu namni afaan Oromootii siyaas hin gee. Eenyu qabsoo tana kan karaa irraa saaqee nu barsiise qabsoo. Aliyyi Cirri, Sapalo, Sheikh Muhammad Rashad, Sheikh Adam Tulaa. Eenyu afaan Oromoo kana gartee akka inni afaan tahee as gabbahu godhe eenyu sheekootiidha. Hayyoota amantii Islaamaati. Qabsoodhaaf yoo sirra lubbuu isaanii wareegan malee sii gadi wareene. Kabajaa akkamitti dhabde uummata qabrii jiru saniif? Akkamitti kabajaa dhabde? Dhiifama gaafadhu. Kan qabrii jiruu fi kan addunyaarra jirullee akkamitti kabajaa dhabdeef? Gaachanni biyya eenyu biyya itiisaa jira? Eenyu biyya eegaa jira? Sheekootiin isin kaleessa bara Adam Tulaa du'a isaa gabbaatanii gadditti teessan gaddateenya nuun jechuu ooltan sun nama miliyoona 2 ol osoo mootummaan hin labsin gabbee awwaalcha akkasitti argame san hinaaftanii calistanii beeynaa bara. Hinaaffaadha. Qudhuu dadhabdan. Baay'inaan Islaamaa sanii fi sablamoota Muslimaa tokkummaa isaan qaban san qudhuu dadhabdan. Kanaatu isin nyaatee gabbaatanii addaan nu cicciruu barbaaddan. No way. Islaamni abbaa biyyaati habarlee. Abbaa biyyaati. Kana booda mataa qaqqabannee hin deemnu. Waa hedduudhaaf isiniif sabbarre. Summii isin keessa cira. Maqaa kee deemi jijjiiree yoo barbaade atummaan. Maqaan kee maqaa Oromoo calaqqisa, Oromiyaa calaqqisa moo Oromummaa calaqqisa? Kana booda diddiibaan hin jirtu, walirra qaqqabuun hin jirtu. Kallattiin dhugaa sittiin dhugarrattee feetuun jaalattee nu jibbitu Itoophiyaa keessa jiraatta. Wal sossobiina wal sossobaati ulaa'ikan bombadiisaati je. Dhaggeeffadhu. Islaamummaan biyyaa oli. Islaamummaan lafaa oli. Islaamummaan dhiigaa oli. Islaamummaan lubbuu oli. Kana hubadhu. Osoo hin beekne ibiddaan hin taphatin. Asitti dhaabi kana. Dhiifama gaafadhu uummata Islaamaa gabbeeyti. Dhiifama naa godhaa. Nagee jiraadhaa.